Oduu teenya jalqabaatiin Masriin ammaas waraana ishee gama biraatiin daangaa Itoophiyaa irra fiduufi jedhame. Masriin Soomaaliyaatiin ala bakka biraatti waraana ishee bobbaasuu irratti argamti. Eessatti waraana bobbaasuuf jirti? Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin raayyaan ittisa Itoophiyaa Soomaaliyaatti buufataalee xiyyaaraa to'atee jiru babal'isuu irratti argamaa jedhame. Oduudhuma walqabateen mootummaan Itoophiyaa haala Soomaaliyaa keessa jiru irratti Ameerikaa faana marii taasisuun himame. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 7 darbe. Gabaasa guutuu ni dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin Libaanos keessatti namoonni haleellaa Israa'eliin ajjeefaman 600tti dhiyaatan. Gama biraatiin lammiileen Itoophiyaa Libaanos keessa jiran haala ulfaataa keessa jiraachuu himan. Gabaasa guutuu ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan Olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Masriin ammaas waraana ishee gama biraatiin daangaa Itoophiyaa irra fiduufi jedhame. Haala hin eeggamneen Masriin biyyoota ollaa Itoophiyaa hunda waraana qubsiisuun Itoophiyaa marsaa jiraachuun dhagahame. Muddama Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti dhalate fayyadamuun waraana ishee gama Soomaaliyaa tan fidde Masriin ammaas waraana isii gama Suudaan kibbaatti fiduuf akka jirtu ibsameeti jira. Oduu haarawa amma baheen Masriin Suudaan kibbaa waliin waa'ee waraana ishee gama Suudaan kibbaa fiduu irratti marii taasisaa akka jirtu ibsameera. Kunis ammoo maqaa humna nagaa eegsisuu jedhuun akka ta'ee fi yeroo gabaabaa keessatti waraana kana gara Suudaan kibbaa fiduu dandeessii jedhameera. Yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 79ffaa irratti ministeerri haajaa alaa Masrii ministeera haajaa alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinkan waliin wal arguun karoora Masrii ibsanii fi akka jiranii fi jalqabbii kanaafis Ameerikaan deeggarsa akka taasistuuf kadhatanii akka jiran ibsameera. Masriin maqaa nagaa eegsisuu jedhuun tarsimoo bal'aa Itoophiyaa marsuudhaaf kaayyeeffatte suutuma suutaan galmaan gahaa akka jirtu gabaafameera. Kunis ammoo inni jalqabaa dadhabina mootummaa Itoophiyaatiin akka taheetu himama. Mootummaan Itoophiyaa ollaa isaa hunda sirnaan qabachuu dadhabuu irraa kan ka'e ammallee Suudaan kibbaa mootummaa Itoophiyaa harkaa bahaa akka jirtu gabaasni eda bahe ni mul'isa. Haala amma jiruun Gibxoonni Soomaaliyaadhaa haga Eertiraa achiis ammoo haga Suudaan kibbaa gahuu isaaniiti. Akkuma beekamu amma duraas Masriin yaalii akkanaa Suudaan guddoo keessatti jalqabdee turte. Garuu sababa wal dhibdee Suudaan keessatti ka'een waliigalteen isiin Suudaan waliin mallatteessite bishaan dhugee ture. Waggoota 10 oliif dhimma laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa faana wal dhabaa kan turte Masriin yeroo dhiyoo as dhibdeen biyyoota lamaanii dabalaa dhufeeti jira. Kunis ammoo adaduma hidhichi guutamaa deemuuni. Keessumaa ji'a darbee erga tarbaayinoonni 2 hojii eegalee muddamni biyyoota lamaanii Itoophiyaa fi Masrii caalaatti hammaateera. Kanaanis akkuma yaadatamu fulbana 2024 tarbaayinoonni 2 hojii jalqabuu ilaalchisuun Masriin mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif xalayaa barreessitee turte. Masriin xalayaa mana maree nageenyaatiif barreessite sanaan hidhi Abbayyaa hidhamaa jiru mootummaa Masrii biratti fudhatama akka hin qabne ibsitee turte. Isa qofaa miti. Masriin faayidaa koo eeguudhaaf tarkaanfii gosa hundaa Itoophiyaa irratti fudhachuuf qophiidha jechuun Itoophiyaa doorsisuun ishee ni yaadatama. Xalayaa sanaaf deebi'ii kan kenne mootummaan Itoophiyaa doorsisaa Masriitiif manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii xiyyeeffannaa akka laatu gaafatee ture. Masriin hidhi haaromsaa kun hidhamuu jalqabee Itoophiyaa yoo doorsistu kun marroo jalqabaati miti. Waggoottan 10 darbe haaluma ammaa kanaan Itoophiyaa doorsisaa turte. Haa ta'u malee akka ammaa takkaa carraa argattee daangaa Itoophiyaa marsuu hin dandeenye. Amma immoo Eertiraa, Suudaan kibbaa, Soomaaliyaa qabachuu irratti argamti. Kun ammoo Itoophiyaa doorsisuu, Itoophiyaan ammoo akka boqonnaa hin arganne taasisuufi jedhu xiinxaltoonni. Waraana amma Masriin gama Suudaan kibbaatti fiduuf jirtu kanarratti gama mootummaa Itoophiyaatii haga yoonaa homaa hin dubbatamne.
Oduu biraatiin raayyaan ittisa Itoophiyaa Soomaaliyaatti buufataalee xiyyaaraa to'atee jiru babal'isaa jiraachuun himame. Oduu ganama kana ba'een humnoonni nagaa eegsisan kan Itoophiyaa yeroo ammaa kana naannoo Geediyoo Jubilaand buufata xiyyaaraa Bardheeree fooyyeessaa jiru jedhameera. Lafa isaa babal'isuu fi qulqulleessuu irratti humnoonni raayyaa ittisa Itoophiyaa akka bobba'an himameera. Tibbana akkuma oduu isin biraan geenyee turre humnoonni raayyaa ittisa Itoophiyaa kibba lixa Soomaaliyaatti buufataalee xiyyaaraa argaman 8 ol to'atee harkaa qabamu. Kunis ammoo tarsimoo Masriin meeshaa waraanaa gama daangaa Itoophiyaatti fiduuf qabdu fashaleessuuf kan kaayyeeffatedha. Oduudhumaan wal qabatee mootummaan Itoophiyaa haala Soomaaliyaa keessa jiru irratti Ameerikaa faana marii taasisuun himame. Soomaaliyaa keessatti adeemsi humna nagaa kabachiisaa haarawaa babbaasuu of eeggannoo barbaadaa jedhan Ambasaaddar Taayyee Asqasillaasee ibsa kennaniin. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Ambasaaddar Taayyee Asqasillaasee ministeera dhimma alaa Ameerikaatti gargaartuu ministeera dhimmoota Afrikaa Moolii fi waliin dhimmoota waloorratti mari'ataniiru. Akka eeksi isaanii irratti Ambasaaddar Taayyee Asqasillaasee barreessanitti hariiroo biyyoota lamaanii ilaalchisee dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan irratti xiyyeeffachuun akka mari'atan ibsan. Ambasaaddar Taayyee Asqasillaasee gaanfa Afrikaatti nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuuf tattaaffii Itoophiyaan taasisaa jirtu ilaalchisee Mooliifiidhaaf ibsa kennanii akka jiranis himameera. Ameerikaan shororkeessummaa qolachuu fi gaanfa Afrikaatti nageenya waareessuuf tumsa Itoophiyaa waliin qabdu caalmaatti kan cimsitu ta'uu Moolii fi illeen dubbatanii jiru jedhameera. Mariin kun yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 79ffaa Niiwoorkitti gaggeeffamaa jiru cinaatti kan taa'amee turedha. Mariin kunis wayitaa muddamni gaanfa Afrikaa keessumaa Soomaaliyaa fi Itoophiyaa darbee ammoo Itoophiyaa fi Masri gidduutti hammaatettidha. Oduu biraatiin balaa tiraafikaatiin lubbuun namoota 7 darbe. Naannoo Gambeellaa aanaa Jikaa'ootti balaa tiraafikaa mudate lubbuun namoota 7 darbuun ibsame. Balichi kaleessa galgala naannoo sa'aatii tokkotti ambulaansii magaalaa Gambeellaarraa gara aanaa Jikaa'ootti imalaa ture riqicharraa yeroo laga Baaroo keessatti kufuun kan mudate ta'uun ibsameera. Balichaan lubbuun namoota 7 battalumatti kan darbe yoo ta'u namoota 7 ammoo miidhaan qaamaa salphaa fi cimaan qaqqabuun eerameera. Namoota miidhaan irra qaqqabeef wallaansi taasifamaa fi jiraachuunis ibsameera. Ka'umsi balichaa qoratamaa jiraachuu ragaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii naannicharraa argame ni mul'isa. Oduu teenyaa xumuraatiin Libaanos keessatti namoonni haleellaa Israa'eliin ajjeefaman 600tti dhiyaatan. Gama biraatiin lammiileen Itoophiyaa Libaanos keessa jiran haala ulfaataa keessa jiraachuu himan. Haleellaa Israa'el Libaanos keessatti raawwachaa jirtu wal qabatee namoonni 10,000 lakkaawwaman gara iddoo biraatti dheessaa jiraachuun gabaafameera. Ministeerri fayyaa Libaanos namoonni haleellaa Israa'eliin ajjeefaman daa'imman 50 dabalatee namoota 570 qaqqabuu ibsan. Haleellaa qilleensarraa kibxata darbee kibba Beeruutitti raawwatameen hoogganaa olaanaan Hizbollaa Ibraahim Mohammad Qubeysii ajjeefamuu garichi beeksiseera. Israa'el ajajaa olaanaa garichaa naannawa kibba Beeruut jiru irratti xiyyeeffachuu erga ibsitee sa'aatii muraasa booda haleellaa raawwatame sanaan namoonni 6 ajjeefamaniiru. Amiirri Kaatar Sheek Tamiim bin Hamad Al Thani yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN irratti haasawaa taasisaniin Israa'el Gaazaa keessatti duguuggaa sanyii raawwatteetti jechuun himataniiru. Hooggantoonni biyyoota biroo hedduunis haasawaa taasisaniin tarkaanfii Israa'el fudhachaa jirtu balaaleffataniiru. Haleellaa Hamaas onkololeessa 7/2023 Israa'el irratti raawwate hordofee haleellaa deebi'ii Israa'el baatilee 11 olii fudhachaa jirtuun hanga ammaatti lubbuun lammiilee Falastiin 41,167 yoo darbu kanneen 95,000 ol ta'an irratti miidhaan qaamaa qaqqabeera. Kanaas ammoo addunyaan akka duguuggaa sanyiitti ibsaa jirti. Duguuggaan sanyii amma guutummaatti gara Libaanoositti fuula deeffateera.
Oduudhuma wal qabateen lammiileen Itoophiyaa Libaanos keessa jiraatan waraanni Hizbollaa fi Israa'el hammaachaa dhufuu isaatiin yaaddoo cimaa keessatti kufuu ibsan. Dhaabbanni tola oolaa lammiilee Itoophiyaa tokko lolichi daangaarraa gara giddugaleessaatti dhufaa jira jechuun yaaddoon hammaachuu ibsan. Israa'elii fi Hizbollaa gidduutti waraanni gaggeeffamu ji'oota kan lakkoofsise ta'us guyyoota muraasaa as hammaateeti jira. Israa'el bakkeewwan qubsuma Hizbollaa keessumaa kibba Libaanos irratti xiyyeeffachuun haleellaa walirraa hin cinne gaggeessuu irratti argamti. Libaanositti dhaabbata tola ooltota Itoophiyaa kan ta'e Inyaala Inyaa Basiddat jedhamutti Daayireektara kan taatee fi magaalaa Libaanos keessa kan jiraattu innuun haleellaan gaggeeffamu hammaachaa dhufu BBCtti himte. Lolichi daangaarraa gara giddugaleessaatti dhufaa jira. Ammuma kanaayyuu magaalaa Beeruut naannawa Gubaa'ir jedhamutti haleellaan gaggeeffamuun namoonni 6 du'anii namoonni 15 ammoo akka madaa'an odeeffannoon nu qaqqabeera jechuun kibxata fulbana 24 waaree booda yaada kaleessa kenniteen himte. Wiixata dheengaddaa ammoo bakkeewwan daangaatti dhiyoo jiran kanneen akka Saayidaa, Nabatee fi gara giddugaleessaarraa namoonni qe'ee isaanii gadhiisanii baqataa akka turan himteetti. Waraanni ifatti banameera, namoonni du'aa jiru, haalli jiru baay'ee hammaatee sadarkaa sodaachisaa irra gahee jira jetti innuun. Kora dhaabbata biyyoota gamtoomanii Niiwoorkitti gaggeeffamaa jiru irratti dureewwan biyyoota garagaraa balaa mudatuuf jiru irratti cimsanii dubbachaa jiru. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guutares Libaanos fiixeerra jirti jedhan. Uummanni addunyaa tanaa Libaanos Gaazaa kan biraa akka taatu hin eegu jedhan Antooniyoo Guutares. Waamichi muddamni kun akka tasgabbaa'u godhamu gamaaf gamanaa osoo dhaga'amaa jiru ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oon haleellaan Hizbollaa irratti xiyyeeffachuun godhamu akka itti fufu kibxata akeekkachiisaniiru. Waraanni keenya isin waliin miti jechuun lammiilee Libaanosiif dhaamsa dhaaman. Kanaaf ammoo lammiileen Libaanos bakka Hizbollaan jirurraa fagaadhaa, nuti waraana kan waliin gaggeessinu garee Hizbollaati jedhan. Haleellaa Israa'el Libaanos keessatti amma raawwachaa jirtuun miidhaan lammiilee Itoophiyaa irra gahe yoo jiraate hubachuuf qoonsilaa Itoophiyaa Beeruut jirurraa deebii argachuuf yaaliin goone hin milkoofne jedha BBC'n. Daayireektara dhaabbata tola oolaa Itoophiyaa kan taate innuun lammiileen Itoophiyaa bakka Israa'el ummanni akka gadhiisu ajajja keessaa baqatan muraasni jiraatanis deeggarsi homaatu lammiilee Itoophiyaatiif godhama akka hin jirre himti. Fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa Dahayyee bakka jedhamurraa namoonni nu bira dhufanii ture. Bakkaan dhaqu hin qabu nuun jettee turte mucayyoon tokko jechuun himti. Kanaaf ammoo qoonsilaa akka qunnamtu goonee turre jechuun dubbatti. Garuu yeroo sana deebiin kenname gaarii hin turre. Hiriyoota kee barbaadi isaan bira dhaqi deebii jedhuutu kennameef jechuun himti. Dhimmicha ofuma isheetii akka to'attuudha kan itti himame jechuun dubbatti. Gama dhaabbata isaaniitiin garuu baqattootaaf odeeffannoo iddoowwan dahannoo qophaa'anii qoodaa jiraachuu ibsiteetti.